جلتمتوت دعوتوت تلفزيوني موها هندك السنو مقاقوف تافي فايسا كيني يسوس كريستوسيتين يويا جدي نغا سنغافا دا كم جرتن بيا كيساف بيا على جراتني سغنتا تلفزيوني موها كرا تمسا سكلتيتين اكاسومس كرا يوتيوبيتين اكاسومس كرا فيسبوكيتين داوچا كن جرتن اندما كيسنيفو نغيني هراري فرجمان غوفتا كيني يسوس كريستوس برا اسنيف هبايتو ويارا حجتوت تلفزيوني موها كيني وجين تاودان برسيسا دا قبرني اسنيف ديان نجرا كوتالمان اسنيف ديسنا ان كن كوتا اسجل قباتي waaqayyo hamma dhumaatti akka nu gargaaru inabdanna inamanna gooftaan immoo nu wajjin jira isaaf galanni haa ta'u egaa sagaleen waaqayyo kakuu moofattis kakuu haarattis waan tokko nuun jedha jalqabuma irratti waa'ee seexanaa karoora seexanaa istiraatiijii seexanaa akka beeknu nutti hima nu barsiisa macaafa jalqabaa kakuu haaraa irratti macaafa jalqabaa kakuu moofa irratti seera uumamaa irratti jechuudha boqonnaa isaa sadaffaa irratti waa'ee seexanaa nutti hima nu barsiisa chapter jalqabaa macaafa jalqabaa chapter sadaffaa irratti jechuudha akkasuma immoo gara kakuu haaraatti immoo yoo dhufnu macaafa jalqabaa kakuu haaraa yookaan immoo wangeela Maatiyos boqonnaa isaa 4 irratti waa'ee seexanaa akka beeknu nutti hima jechuudha kun wanti ni ta'ee fi seexanni nuuf rafeen bulu jireenya keenya diiguudhaaf nu balleessuudhaaf rafeen bulu waan ta'eef sagalee waaqayyo immoo dhoksaasa dursinee beeknee sana booda akka irratti hojjennuuf akka of eeggannuuf caallee akka argamnuuf sagalee waaqayyo kana nutti hima jechuudha egaa seexanni sanyiin dhala namaa xiqqeessuudhaaf keessattuu bara amma keessa jiru kana keessatti sirna mootummaa isaa ifatti diriirsuudhaaf karoora gurguddaa baafatee addunyaa kana irratti alkaniif guyyaa socho'aa jira kallattii hundumaan jechuudha egaa karoora seexanni sanyii namaa xiqqeessuudhaaf ittiin fayyadamu keessaa kallattii adda addaatiin walitti bu'iinsa uumuudhaan sana booda waraana labsuudhaan sana booda dhiiga jiksuudhaan sana booda lubbuu balleessuudha tokkoffaan karaa waraanaati walitti bu'iinsa uumaa waraana uumaa sana booda dhiiga jiksa sana booda lubbuu balleessa karaan biraa immoo akkuma hundumti keenyaa beeknu balaa adda addaa keessattuu seenaa dhugaa Maanu'eel Amoos kana dura karaa FBTinis gadhiisaa turre karaa raadiyootinis akkasuma gadhiisaa turre warri dhaggeeffatanii beektu balaa adda addaa uumuudhaan balaa konkolaataa balaa xiyyaaraa balaa baaburaa akkasumas kan mootoraa kan ibiddaa balaa adda addaa uumuudhaan dhaloota mancaasuudha uummata xiqqeessuudhaaf sirna isaa immoo diriirsuudhaaf jechuudha inni sadaffaan immoo guyyaa irraa nuti ilaallu karaa sodomummaatiin jechuudha LGBT yookaan immoo lesbians gays bisexuals and transgender kajinnu kana karaa sodomummaatiin karaa gibra sodom yookaan immoo karaa hojii sodomummaa xuraa'ummaa kanaan dhaloota yookaan immoo sanyii dhala namaa addunyaa irraa xiqqeessee sirna isaa diriirsuudhaaf halkanii guyyaa hojjechaa jira jechuudha egaa warri sodomotaa kun deeggarsa biyyoota addunyaa qabu dhaabbata gurguddaa kanneen akka baankii addunyaa fi IMF yookaan International Monetary Fund irraa deeggarsa cimaa argachuudhaan waraana cimaa seexanni isaan fayyadamuudhaan waraana cimaa maatii irratti banee jira jechuudha maatii irratti waraana cimaa banee jira jechuudha maatii diiguudhaaf maatiin akka hin dhaabbanneef maatiin ijaarame immoo akka diigamuuf because kana wanti inni godhuufi the first institution that God established is family. Institutionin jalqaba dhaabbanni jalqaba waaqayyo hundeesse maatiidha. Waldaa kiristaanaa miti mootummaa miti. Waaqayyo jalqaba maatii hundeesse jechuudha. Addaamiif eewwan walitti fidee maatii hundeesse jechuudha. Waan jalqabaa kana institutionii jalqabaa kana seexanni immoo waan beekuuf diiguudhaaf halkanii guyyaa hojjeta jechuudha. Maaliif seexanni kana family yoo diige no family, no children, no state, no religion. Maatiin hin jiru taanaan ijoolleen hin jiran taanaan mootummaan hin jiru, siyaasni hin jiru, amantaan hin jiru, wanti tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Seexanni kana waan beekuuf gaa xuraa'ummaa kanaan dhaloota mancaasuudhaaf halkanii guyyaa hojjechaa jira jechuudha. Waaqayyo immoo karaa sagalee dubbii isaatiin kakuu moofaattis kakuu haaraattis yeroo hundumaa an qulqulluu waan an ta'eef isinis qulqulluu taa'edha. An qulqulluudha isinis qulqullaa'aa nuun jedha. Luqisii malamaduwaa yookaan tiksii malamaduwaa kakuu moofaatiif kakuu haaraarratti waa'ee kana yoo laalle seera Lewwotaa boqonnaa 20 lakkoofsa 26 akkas jedha. Ani waaqayyo qulqulluu waan an ta'eef isinis kan koo waan taataniif qulqulloota taa'edha. Isinis kan koo waan taataniif qulqulloota taa'aa nuun jedha. Egaa akkasumas immoo kakuu haaraa keessa immoo akkasuma bakka tokko yoo dubbisne tokkoffaa Phexros boqonnaa isaa 1 lakkoofsa 14 akkas jedha. Inni isin waami qulqulluu akkuma ta'e isinis adeemsa keessan hundumaan qulqulloota ta'a jedha. Inni na waame, inni si waame, inni hunduma keenya waame qulqulluu waan ta'eef qulqulloota akka taanuuf sagalee waaqayyo nutti dubbata jechuudha. Egaa gabaabumatti qulqullaawaa jechuun immoo xuraa'ummaarraa, cubbuurraa, hammeenyarraa fagaadhaa, adda bahaa, qajeelina jaalladha, qulqullummaa jaalladha jechuudha. Qulqullummaa jechuun gabaabumatti. Warri qulqullummaa dhiisanii xuraa'ummaa jaalatan umriin isaanii gabaabaadha. Warri qulqullummaa jibban warri xuraa'ummaa jaallatan umriin isaanii gabaabaadha. Namni kamiyyuu mootummaan kamiyyuu qulqullummaan jaallatu taanaan umriin isaa gabaabaadha. Xuraa'ummaa jaallata taanaan umriin isaa gabaabaadha. Starting good is very easy, Pastor Benny hingaf tokko to barsiisu. Starting good is very easy, but the most important thing is finishing good. Jalqabarratti atleetonni yoo dirree seenan yookaan maraatoonii yoo fiigan nama jalqaba ka'e hidhee fiige namni harka rukutuuf
ofumaa dadhaba ammumaa dadhabee dirree keessaa baha jedhanii harkuma qabatanii ilaalu malee yookaan immoo hin tuffatu malee harka namni rukutuuf hin jiru. Harki kan rukutamuu fi dhumarratti nama dursee seeneefidha. Har'a fiiguun, har'a tajaajiluun, har'a lallabuun, har'a barsiisuun, har'a raajii dubbachuun salphaadha. Garuu immoo wanti barbaadamu hamma dhumaatti deemuudha. Waaqayyo hamma dhumaatti deemuu akka dandeessu ayyaanni isaa siif haa baay'atu. Anaafis hunduma keenyaafis ayyaanni Waaqayyo haa baay'atu. Maaliif jennaan hamma dhumaatti deemaanu jedha sagalee Waaqayyo. Daani'el boqonnaa isaa 12:13 irratti gonfoon kan jiru jedha. Jalqaba irratti miti. Gonfoon kan jiru dhuma irrattidha. Hamma dhumaatti yoo deemte gonfoo siif qophaa'e sana fudhattaa jechuudha. Maqaa Waaqayyo haa ulfaatu. Kanaaf egaa holiness is a precondition for longevity in your ministry. Jireenya keetiin, tajaajila keetiin, hooggansa keetiin kallattii jirtu hundumaa irratti fagaattee deemuu yoo barbaadde adda bahi. Be holy. Waaqayyoof adda bahi. Xuraa'ummaarraa adda bahi. Cubburraa adda bahi. Hammeenya jibbi qulqullummaa jaalladhu. Kana sagalee Waaqayyoo kan nuun jedhu jechuudha. Waggoottaan 400 addunyaa kan hoogganaa turte, ciminaan kan bulchaa turte, impaayera Roomaa ture. Warra Giriik irraa, warra Giriikii fonqolchanii, sirna Giriikii sana dhaabachiisanii, sana booda warri Roomaa dhufe. Waggaa 400 addunyaa kana bulchan. Karaa hundi ijaaran lafa hundumaa irratti. Mangadoች ሁሉ ወደ ሮም ያመራሉ ጀድ ወሪ ካራ ጃራኒ ኮሎኒ ቀበተን ሁንዱማ ዴመኒ ኮንትሮል ጎድ አከ ኮንትሮል ጎቹዳፍ ኡምሪ ዲራ አከ ቀባቹ ፍሳኔ ፍቶሉ ወረ ይሁዲ ቢቱ በርባዳን ነማ ይሁድ ጉባ ካኒ ነማ ይሁዲ ወካ ነማ እስራኤል ጉባ ካኒ ግብረራ ሳሳበቱ ኮሎኒ ይፈቱ ስርነ ጪማ ጃራን ወራነ ጪማ ጃራን ቤከምቲ ጉዳ ጃራን ከነቦዳ namni mootummaa Roomaa kuffisuu danda'u hin jiru jedhame because humna cimaa qabu dinagdee cimaa qabu garuu mootummaa Roomaa kan kuffise waraana miti immoralitytu kuffise erga guddatanii erga qabeenya argatanii erga beekamtii argatanii ejjatti machit sagaagalatti xuraa'ummaatti kufuu jalqabnaan moralitiin kufuu yoo jalqabu sirni Roomaa diigamuu jalqabe mootummaan Roomaa cimaan sun immoo in kufe jechuudha. Egaa mootummaan Roomaa waggaa 200 har'aatiin duraa fi mootummaa USA yookaan immoo United States of America arra yoo wal bira qabne Pastor Benny hin akka jedhan itti fufanii America is sliding down very fast. American ariitiidhaan kufaa jirti jedhe. Suuta miti ariitiidhaan sliding down very fast. Ariitiidhaan kufaa jirti. Maaliif jennaan xuraa'ummaan mirga argateera. Seeraan deeggaramee jira. Arra cubbuudhaan cubbuu jechuun dandeessan Ameerikaatti. Qulqullummaadhaan jettanii labsuun dandeessan Ameerikaatti. Cubbuun humna argatee jira. Ameerikaa qofa miti. Biyyoota Awurooppaa, biyyoota Eeshiyaa, biyyoota Latiin Ameerikaa yookaan immoo Ameerikaa kibbaa akkasumas biyyoota Oceania warra akka Austraaliyaa fi New Zealand biyyoota Afrikaa keessattis cubbuun humna argachaa dhufee jira jechuudha. Xuraa'ummaan humna argachaa dhufee jira jechuudha. Kiristaanummaa dadhabsiisuudhaan yookaan immoo kiristaanummaa cinaatti qabanii xuraa'ummaa isaanii gaggeessuu irratti cimanii hojjechaa jiru jechuudha. Maaliif kiristaanummaan gara isaaniitti biyyoota lixaa keessattuu biyyoota baay'ee keessatti dulloomaa dhufe. Yisaaqi ijoollee lama qaba ture. Esaawuf Yaaqoob akka hundumti keenya beeknu jechuudha. Esaawun eebbisa jedhee eenyuun eebbisa Yaaqoobiin eebbisa. Maaliif iji isaa dadhabee ture dulloomee ture. Kiristaanummaan yoo dulloomu cubbuudhaaf qulqullummaa adda baasuu hin danda'u. Qulqullummaadhaan cubbuu jechuu jalqabaa, cubbuudhaan qulqullummaa jechuu jalqabaa waliin dhaha. Maaliif hin dulloome ka? Maqaa Gooftaa Yesuusin kiristinnaan keessan hin dulloomin. Yoomiyyuu kiristaanummaan keessan hin dulloomin. Wangeelli gatiin itti kaffalamee waggaa meeqa qaxxaamuree har'a si bira gahe na bira gahe kun nu biratti hin dulloomin. Cubbuudhaan cubbuudha jechuudha akkuma Gooftaa Yesuus. Qulqullummaadhaan jechuudha jireenya kiristaanummaa jechuudha. Egaa arra seexanni maqaa dimokiraasiitiin maqaa mirga dhala namaatiin seexanni hojii xuraa'ummaa kana guddaa halkaniif guyyaa hojjechaa jira jechuudha. Maqaa dimokiraasiitiin maqaa mirga dhala namootaatiin hojii kana hojjechaa jira jechuudha. Dammaquun nu barbaachisaa jechuudha. Sagaleen Waaqayyo immoo isin ifa biyya lafaatiin nuun jedha. Isin soogidda biyya lafaati soogidda addunyaatiin nuun jedha. Maaliif ifni Kiristoos nu keessa jiru kun addunyaa dukkanooftee akka ibsinuuf addunyaa hadhoofte kana deemne akka mi'eessinuuf immoo nu gargaara jechuudha. Kanaga kan nuti waamamneef jechuudha. Asoo nuti jirru dukkanni addunyaa to'achuun qabu. Asoo nuti jirru kiristaanoti warra Kiristoos qabu asoo jirru xuraa'ummaan kun addunyaa dhuunfachuun qabu jechuudha. Maaliif kiristaanummaa jechuun waan Waaqayyo jaallatu jaallachuu waan Waaqayyo jibbu immoo jibbuu jechuudha. Kanaaf egaa adeemsaaf karoora seexanaa hundumaa dura dhaabannee no jechuu qabna. Akkuma cunqursaa dinnu sana, akkuma rakkina dignu sana, akkuma hiyyummaadhaan no jennu sana xuraa'ummaa seexanni halkaniif guyyaa karoora baasee miidiyaadhaan karaa mootummaatiin karaa siyaasaatiin karaa adda addaatiin hojjetu kana karaa biyyoota lixaatiin hojjetu kana no jennee bira dhaabachuu qabna akka sagalee Waaqayyootti jechuudha. Egaa guyyaa har'aa waa'ee sodoomummaa kana ilaalla. Hundumti keenya akkuma beeknu duraanii kan baratamee jiru dubratu gudeedamtee dhageenya malee dhiirri gudeedame yoo jedhamu dhageenya hin beeknu gaa. Bara kana garuu dhiiratu gudeedame jechuu erga dhaga'uu jalqabnee bubbullee jirraa jechuudha. Biyyuma keenya Itoophiyaa keessatti dhiirri tokko ijoollee 37 kan godhuudha. 1%
Dhiirri tokko ijoollee 34 kan gudeede. Barsiistuun takka barattuu ishee barsiistu keejii keessatti barattuu waggaa 5 kan gudeedde jechuudha. Eessatti jennaani Itoophiyaa keessatti biyya aniifatama keessa jiraachaa jiru keessatti jechuudha. Dubartiin takka haadha manaa 7 qabattee kan sochootu. Haadha manaa 7 riisarchiitu jedha. Baay'ee laalla guyyaarra waan baay'ee laalla kitaabota baay'ee dubbisee kitaabota baay'ee akkasiin dubbistanuuf immoo sajjastis ni godha guyyaarra. Kuni kan ta'aa jiru Itoophiyaa keessatti gaa. Adaanuutiin jirru jedhe jalleessi mastaawutii ilaallatee jedhan. Asoo deemu namni akka koo bareedu hin jiru jedha. Gaaf tokko mastaawutii argee gaafa of laalu funyaansa akkas ta'eera fuulli isaa akka jira. Achiin gaafa of laalu funfokkisa. Achiin haadha manaa isaa laalee inni nami kun anamoo anamiti jennaani kun anamoo anamiti jennaani si'umaa jetteen adaanuutiin jirru jedhe jalleessi mastaawutii ilaallatee jedha. Kanaaf sagalee Waaqayyoo har'a nuuf mastaawutiidha. Daawwitiidha of laalleedha. Kana yoo laallu nuti eessa jirra? Biyyi keenya eessa jirti? Waldaan kiristaanaa hoo eessa jirti? Mootummaan hoo eessa jira nama jechisiisaa jechuudha. Kanaafuu dhimmi kun nan ilaallatu jechuun dandeessu obboleessa kiyya, obboleetti kiyya, abbaa kiyya, haadha kiyya. Hunduma keenyaa ilaallata. Maaliif? Ijoolleen kee maal keessa akka jiran hin beektu, maal akka deeman hin beektu. Obboleessi kee, obboleettiin kee maal keessa akka jiran, hiriyaan kee, ollaan kee waan isaan keessa jiran hin beektu. Kanaafuu yeroodhaan dammaquu wayyaa jechuudha. Inni kun kaansarii dhalootaati. Sodoomummaan dhukkubni sodoomummaa kuni rakkinni sodoomummaa kuni kaansarii dhalootaati. Kaansarii dhalootaa kana yeroof qoricha yoo hin kenninii fi dhaloota mancaasaa jechuudha. Amma biyyoota Awurooppaatti, biyyoota Ameerikaatti hojii ciccimaa hojjetanii dhaloota mancaasaa jiru gara Afrikaatti gara Itoophiyaattis dhufanii sochii gurguddaa gochaa jiru jechuudha. Kana waldaan kiristaanaa dammaquu qabdi, hundumti keenya dammaqni irratti hojjechuu qabna jechuudha. Maaliif kaansariin akkuma warri yaalaa ogeessotni yaalaa jedhanii qaama namaa tokko qabatee yoo medikeeshiniin dafee hin kennaminii fi ergasii babal'ataa deema yookaan qaamni sun hin kutamaa yookaan namni sun hin du'aa jechuudha. Kanaafuu before it's too late waldaan kiristaanaa mootummaan hundumtuu tarkaanfii fudhatee dhaloota oolchuu qabnaa jechuudha. Egaa kitaabni kun Zeegaa jedhama. Zeegaa jedhama dureen isaa. Zeegaa jechuun lammii isa nuti jennu kana miti. Maqaa warri Sodoomotaa itti wal waamanidha. Zeegaa የገብረ ሶዶማውያን እውነተኛ ታሪኮች ፍሬወይኒ ግዴግዴዳን በረፈሜ inni kun immoo hundumti keenya kan dubbisne natti fakkaata namooti baay'een dubbisanii jiru waan golii dhaloota mancaasan jedha boleessa keenya Zarihuun Gabreetiin barreeffame የዘመኑ ጥቃቅን ቀብሮች በዘሪሁን ገብሬ jedha kitaabota kanneen biraas atoo dubbistanii baay'een gargaara riሰርchi baay'ee of keessa qaba dabalataan immoo viidiyoo adda addaatu YouTube irratti gadhiifamee jira Dr. Siyum Antonios akkasuma liqat Gohan Rejee Nagaash waan kana irratti barsiisa guddaa dhiyeessanii jiru yaada kana walitti qabe immoo sagalee waaqara dhaabadhee guyyaa har'aa waan gaggabaabaa waliin jennaa jechuudha. Egaa yoo dursinu tokko farratti sodomummaa jechuun maal jechuudha? Sodomummaa jechuun maal jechuudha? Ka jedhuun jalqabna qabxii tokko farratti. Akkuma sagalee Waaqayyoo keessatti gaa dubbifanne sodomummaa jechuun gocha xuraa'ummaa namoonni magaalaa Sodoomiif Gomoraa raawwatan raawwachuu jechuudha. Gocha xuraa'ummaa namoonni magaalaa Sodoomiif Gomoraa raawwatan raawwachuu jechuudha. Egaa koorniyaa wal fakkaataa gidduutti xuraa'ummaa raawwatamu jechuudha. Koorniyaa wal fakkaataa gidduutti wal qunnamtii raawwatamu jechuudha. Gabaabumatti sodomummaa jechuun jechuudha. Same sex isa jennu jechuudha. Egaa macaafa qulqulluu keessatti kitaaba qulqulluu keenya keessatti seera uumamaa boqonnaa isaa 19 seera uumamaa boqonnaa isaa 19 lakkoofsa 1:29 yoo dubbifattanii Waaqayyoodha sababa cubbuu warra magaalota Sodoomii fi Gomoraa keessa jiraachaa turanirraa kan ka'e magaalota lamaan kana ibiddaan barbadeessee jedha. Cubbuu guddaa, cubbuu baay'ee ulfaataa, cubbuu koorniyaa wal fakkaataa wajjin ciisu, cubbuu sagaagalu ergas immoo gochisuun immoo maqaama warra sanaatiin moggaafamee jechuudha. Egaa ergaan kun immoo akkasuma ergaa Yihuudaa lakkoofsa 7 irrattis kakuu haaraa keessattis ibsamee jira. Yihuudaa lakkoofsa 7 irrattis ibsamee jira. Egaa warri homosexuals jennu kuni LGBT ofiin jedhu. LGBT jennaan L'n jalqabaa sun lesbians warra jennu. Dubartiif dubartii jechuudha. Dubartiif dubartii jiin lammaffaan sun immoo gays jedhu. Dhiiraaf dhiira. Biin immoo inni sadaffaan sun immoo bisexuals yookaan immoo koorniyaa lamaanuu wajjin warra sagaagalan yookaan warra ejjan yookaan immoo warra ciisan isa jennu tiiniin dhumaas immoo transgender isa jennu sana jechuudha. Warra koorniyaa isaanii geeddaratanii jechuudha. Fakkeenyaaf dhiira ta'urraa gara dubaraa ta'utti yookaan dubara ta'urraa gara dhiira ta'utti warra koorniyaa isaanii geeddaratanii jechuudha. Egaa warri LGBT yookaan homosexuals kuni warra uumama isaanii jibbanidha. Waaqayyo dhiira godhee yoo isaan uume an dhiira ta'uun barbaadu jedhu. Waaqayyo dubara godhee yoo isaan uume an dubara ta'uun barbaadu jedhanii koorniyaa isaanii geeddaratu jechuudha. Waaqayyo jibbuu, hojii isaa jibbuu, faallaa hojii Waaqayyo adeemu maaliif hojii seexanaati waan ta'eef. Seexan yeroo hundumaa faallaa Waaqayyo adeema waan ta'eef. Hojii xuraa'ummaaf akeeka Waaqayyo mormu kamiyyuu dudduuba. Hojii xuraa'ummaa kamiyyuu dudduuba. Hojii akeeka Waaqayyo mormu kamiyyuu dudduuba. Hojii afuura seexanaatu jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf egaa wangeela Yohaannis boqonnaa isaa 10 irratti seexanni ajjeesuudhaaf dhufa, qaluudhaaf dhufa, balleessuudhaaf dhufa. Wanta gaarii kamiyyuu hin qabu jechuudha. Egaa sagalee Waaqayyoo sodomummaa jechuun gabaabumatti kana fakkaataa jechuudha. Qabxii lammaffaa irratti immoo kanumaan itti fufnee
Sagaleen waaqayyoo waa'ee sodomummaa maal jedhaa jennaga. Sodomummaan hiiki isaa maal akka ta'e ilaallee jirra. Xuraa'ummaa koorniyaa wal fakkaataa gidduutti gaggeeffamu jennee jirra. Sagaleen waaqayyoo hoo maal jedha? Duraanis bakka lama dubbisnee jirra kakuu moofaaf kakuu haaraa keessa. Sagaleen waaqayyoo sodomummaan cubbuu guddaa ta'uusaa ifaa ifatti rakkina tokko malee ifaa ifatti dhoksaa tokko malee nutti himaa jechuudha. Kakuu moofaattis kakuu haaraattis hin dubbataa jechuudha. Isa kana keessaa muraasa laaluudhaaf bakka 4 kakuu moofaa keessaa isinitti himaa, bakka 4 kakuu haaraa keessaa isinitti himaa, isin immoo hin dubbifattu jechuudha haala isaatiitiin wal qabate. Kakuu moofaa keessaa seera uumamaa boqonnaa isaa 13 lakkoofsa 13. Ammas seera uumamaa boqonnaa isaa 18 akkasuma boqonnaa isaa 19 guutummaa isaa. Ammas seera Leewotaa boqonnaa isaa 18 lakkoofsa 22. Ammas immoo seera Leewotaa boqonnaa isaa 20 lakkoofsa 13. Kun kakuu moofaa keessaati. Kakuu haaraattis immoo yoo dhufnu tokkoffaa Qorontos boqonnaa isaa 6 lakkoofsa 9 hamma 10. Tokkoffaa Ximootos boqonnaa isaa 1 lakkoofsa 10. Roomaa boqonnaa isaa 1 lakkoofsa 26 hamma 27. Yihuudaa lakkoofsa 7. Kana hundumaa yoo dubbifatta maal jedha beektu? Dhiirri dhiira wajjin hin ciisinii jedha. Dubartiinis dubartii wajjin hin ciisin. Maaliif kun waaqayyo fuulduratti wanta ciggaasisaadha, wanta gadhiidha, xuraa'ummaadha jedha. Warri gadhaa'anii jedha. Warri namoota gadhoomsan kuni isaan mootummaa waaqayyoo keessaa bakka hin qabanidha. Mootummaa waaqayyootti hin seenanii. Kana jechuun si'ooltu gahannamatu isaan eegataa jechuudha. Kiristoositti amananii Kiristoosin dhiiga Kiristoosin qulqullaa'anii yoo hin deebiin warri gadhaa'an, warri namoota gadhoomsan, warri homosexuals kuni dhumni isaanii abidda bara baraatiidha. Maaliif mootummaa waaqayyoo keessaa bakka hin qaban jechuun achi deemu bakki kan biraan jiru waan ta'eef. Egaadha Phaawulos achuma irratti gaaf dubbatu namoonni tokko tokko akka kana turtanii jedha. Garuu immoo maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiin hafuura waaqayyoo keenyaanis cubbuu keessan keessaa dhiqattaniirtu, warra waaqayyoof qulqullaa'an taataniittu, waaqayyo durattis qajeelota taataniittu jedha. Namoonni xuraa'ummaa kana keessa jiran yeroo Phaawulos ture sanayyuu dhiiga Kiristoositiin maqaa Yesuusitiin humna hafuura waaqayyootiin bilisa bahaniiru jechuudha. Kanaafuu warra kanaafis maalidha? Abdiin jira jechuudha. Kanaaf obboleessi keenya kabaan Fidoonis jedhee yoo faarsu ammayyuu abdiin jira waaqayyo bira jedhee faarsa gaa waaqayyo isa eebbisu. Ammayyuu abdiin jira warra xuraa'ummaaf rakkina kana keessa seenaniif ammayyuu abdiin jira. Egaa sagalee waaqayyo gabaabumatti yoo walitti qabnu waaqayyo nama dhiiraaf dubartii godhee uume jedha. Dhiiraaf dhiiran jedhu dubartiif dubartiin jedhu. Addaamiif Heewaan godhee uume malee Addaamiif Abrahaamin jedhu. Heewaaniif Saaraa uume hin jedhu. Addaamiif Heewaan erga uume booddee ergasi walitti fidee jedha. God created in the beginning Adam and Eve, not Adam and Steve jedhorri. Adam is Steve ton ta'in Adamiif Eve uume jechuudha. Kana jechuun Addaamiif Heewaan erga uume booda walitti fidee gaa'ila dhaabe. Abrahaamii fi Saaraa gidduutti gaa'ila dhaabe. Dhiiraa fi dubartii gidduutti jechuudha. Kanaafuu sagalee waaqayyoo kana jedha. Nuti isa kana immoo dhaabbannee dhugaa kana immoo barsiisuu qabna jechuudha. Qabxiin sadaffaan immoo kana irratti fufnee ilaallu sodomummaa nuti maaliif mormina? Maa inni miidhaan sodomummaa? Miidhaan inni fidu dhaloota irratti, waldaa irratti, biyya irratti, dinagdee irratti, siyaasa irratti, hawaasa irratti miidhaan sodomummaa maalidha? Maaliif mormina nuti? Akka sagalee waaqayyootti kiristaana taane maaliif mormina isa kana? Egaa tokkoffaa irratti qabxiilee 5 dubbadhee kutaa tokkoffaa kana immoo asuma irratti gabaabsuu barbaada. Qabxiilee 5 dubbadha. Maaliif sodomummaa mormina? Maaliin miidhaan isaa? Tokkoffaa sodomummaa wanti nuti mormunuu fi cubbuu waan ta'eefidha. Cubbuudha. Cubbuun seera waaqayyoo irra daddarbuudha. Seera waaqayyoo daddarbuudha. Abaarsa fidaa, dheekkamsa fidaa, dheekkamsa dhaloota irratti fidaa jechuudha. Cubbuun balbala abaarsati, abaarsi immoo balbala du'aati, du'a booddee immoo si'oola badiisa ta'a jechuudha. Kanaaf cubbuu mormunaa jechuudha. Cubbuu waan ta'eef karaa cubbuurraa deebi'aa jenna. Sodomummaan maalidha? Sagalee waaqayyoo kakuu moofaattis kakuu haaraattis dhoksaa malee ifaa ifatti cubbuudha jedha. Kiristaanummaa jechuun wanta wangeelli macaafni qulqulluun kitaabii qulqulluun cubbuudha jedhu cubbuudha jechuudha. Qulqullummaadha kan jedhu qulqullummaadha jechuudha. Kanaaf nuti kan cubbuudha jennuuf lafa kaanii miti asirra dhaabanneeti jechuudha. That's the first one. Lammaffaa dhaloota mancaasaadha. Dhaloota mancaasa waan ta'eef akkamitti inni kun fedha waaqayyoo faallessa waan ta'eef waaqayyo maal jedha sagalee dubbii isaa keessatti horaa baay'adhaa lafa guutaa jedhe. Horaa baay'adhaadha. Garuu immoo homosexuality maal godhaa? Dhiirri dhiira fuudhee ijoolleen godhatu. Dubartiin dubartii fuutee yookaan dubartii waliin ciistee ijoollee godhachuun hin jiru. No family, no children, no church, no state, just destruction and extinction. Baduudha lafarraa wal balleessuudha jechuudha. Kanaafuu inni kun karoora waaqayyoo horaa baay'adhaa lafa guutaa jedhe sana hin faallessaa jechuudha. Sanyii dhala namaa lafarraa duguugaa jechuudha.
gaa'illeen diigama, maatiin hin diigama, maatiin hin jiru tanaan ijoollee godhachuun hin jiru. Boru namoonni as ta'anii lallaban hin jiran. Boru warri kaameraa waraaban hin jiran. Boru warri editoroonni hin jiran. Boru warri sound systemii hoogganan hin jiran. Warri televizyinii kana hoogganan hin jiran. Maaliif? No family, no children, no religion, no state, nothing. Waan tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Kanaafuu dhaloota mancaasa waan ta'eef isa kana dhaabbannee morminaa jechuudha. Sadaffaan maayinni miidhaan isaa jennaan gocha ciggaasisaa asnawwaari wanta nama jibbisiisu xuraa'ummaadha waan ta'eef sagalee waaqayyootu jedha waan ta'eef. Egaa uumama namaa kan faallessuudha jedha. Uumama namaa kan faallessu waan ta'eef isa kana mormuu qabnaa jechuudha. Opposing nature uumama faallessa. Waaqii horiis namas dhiiraaf dubartii godhe. Kanaaf egaa isa kana mormuu qabnaa kan jennuuf. Horiin iyyuu waan akkasiin godhu. Horii waan akkasiin godhu. Namni immoo fakkaattii waaqayyootti uumame, imeejii waaqayyootti uumame immoo xuraa'ummaa kanarraa of eeggachuu qaba jechuudha. Xuraa'ummaa kanarraa of eeggachuu qaba. Kanaafuu namni fakkaattii waaqayyoo qabu kun gocha kana keessaa bahuu qaba jechuudha. Inni afraffaan immoo dhukkuboota adda addaatiif nama saaxilaa jedha. Hojiin sodomummaa kun dhukkuboota adda addaatiif kan akka HIVtiif, kan akka kaanseriitiif, fistulaa, dhukkuba garaachaa, dhukkuba tiruu mar'imaanii, dhukkuba sombaa yookaan immoo dhukkuba TB kan jennu namoonni keessattuu dhiiraaf dhiira ta'anii dhiirri akka dubartii ta'ee qunnamtiin irratti raawwatamu sun boolii qabachuu hin danda'udha. Boolii qabachuu hin danda'u namni kun jechuudha. Maaliif jennaan qaamni isaa banameera waan ta'eef madaadhaa sana booda qabachuu hin danda'u, danda'ee dhaabbachuu, danda'ee deemuu hin danda'u, booliis qabachuu hin danda'u. Kanarraa kan ka'e waan sin gaddisiisu akka daa'immanii daayiparii fayyadamuudha. Akka daa'immanii maal fayyadamaa deemu? Daayiparii fayyadamaa deemuudha. Namoota baay'eerra kana odeeffadhee kitaaba baay'ees dubbisee kan argadheerra jechuudha. Egaa kaanserii karaa finxiixaatiin, kaanserii harmaa dhukkuboota karaa wal qunnamtii saalaatiin darban kan akka fanxoo, kan akka cobxoo fi kan kana fakkaataniif nama saaxilaa jechuudha. Sodomummaan dhukkuboota kanaa fi kan kana fakkaataniif nama saaxila. Kanaaf morminaa, kanaaf miidhaa qaba jechuudha. Shanaffaaf inni dhumaa immoo miidhaan isaa yoo walitti qabnu aadaa fi safuu qabnu kana faallessaa jechuudha. Sabni kun aadaa qaba. Uummanni kun aadaa qaba. Aadaa keenya faallessaa, jireenya keenya faallessaa, amantaan musliimaa keessa warri jiran kana hin deeggaranii, warri ortodoks kana hin deeggaranii, warri kaatolik kana hin deeggaranii, warri protestant kana hin deeggaranii. Inni kun kitaaba kana keessatti keessattuu amantaa dhumarratti ibsamee jira jechuudha. Ortodoksii maal jetti, protestantii maal jetti, kaatolikii maal jetti, warri musliimotaa maal jedhu, warra amantii aadaa maal jedhu asirra keessatti included ta'eera. Hundumtuu kana hin mormu. Sagalee waaqayyootu cubbuudha jedha. Kanaafuu aadaa keenya safuudha, aadaa keenya faallessa waan ta'eef biyya Awustiraaliyaatti yeroo tokko maaltu ta'e warrumti LGBT kun warrumti homosexuals jennu kun qullaa deemuu qabnaadha. Qullaa keenya baanee deemuu qabna, mirga qabnaadhani. Look akkamitti sammuun isaanii akka gadhiise jechuudha. Qullaa deemuu qabna, immoral culture. Kanaaf warri kun yakkaaf saaxilamu, nama ajjeesu, wal ajjeesu, yeroo dheeraa waliin jiraachuu hin danda'anii, walii isaanii mareebu, namoota ajjeesu, namootaan ajjeefamu, balaa konkolaataa adda addaatiif immoo saaxilamu, rakkina adda addaa keessa seenu, jireenya gadhiisii keessa jiraatu, mana fincaanii keessatti faa, iddoo namni itti qaama isaa qulqulleeffatu kan public shower keessatti faa wal qunnamtii saalaa raawwatu kan kana fakkaatanii jechuudha. Jireenya akkasii kana keessa jiraatu jechuudha. Kanaaf morminaa jechuudha. Sagalee waaqayyoo mormaa waan nuun jedhuuf, aadaan keenya, safuun keenya, amantaan keenya mormaa waan nuun jedhuuf, miidhaa qaba waan jedhuuf kanarra dhaabannee morminaa jechuudha. Egaa barumsa keenya kutaa tokkoffaa kana yoo xumurru, kaayyoon barumsa kanaa dhaloota dammaqsuudha, waldaa kiristaanaa dammaqsuudha, mootummaa dammaqsuudha, jaalala Kiristoos kana immoo dhalootatti labsuudha, jireenya labsuudha, bilisummaa labsuudha, eebba labsuudha, akkuma maqaan televizyinii mo'aa jedhu mo'icha labsuudha. Xuraa'ummaarraa yoo fagaanne waaqayyo hafuura mo'ichaatiin nu wajjin jira jechuudha. Waaqayyoof galanna ta'u. Egaa kutaa lammaffaatti namoonni akkamitti sodomummaadhaaf saaxilamuu kan jedhu qabxii kana laalla. Dabalataan sodomoonni akkamitti hojii isaanii kana babal'isuu kan jedhu laalla. Sadaffaarratti immoo mallattoo sodomootiin ittiin beekaman akkamitti irraa of eeggachuu qabna, akkamitti isaan adda baasna kan jedhu laalla. Isa dhumaa immoo maal gochuu qabna kan jedhus immoo kutaa lammaffaa keessatti ilaallee wajjin xumurraa jechuudha. Egaa baay'ee sin jaalannaa kutaa lammaffaatti hamma wal arginutti mata duree kanarratti namoonni amma televizyiniidhaan dhageessan mari'adhaa, wal hubachiisaa, irratti immoo kadhadhaa, hafuura kana kadhannaadhaan rukutuu qabna jechuudha. Egaa televizyinii keessan televizyinii mo'arraa baay'ee sin jaalannaa hojjettoota hundumaa wajjin ta'uudhaan televizyinii keessan kana bira dhaabbadhaa, televizyinii keessan kana deeggara akka dhuunfaatti, akka waldaatti, akka dhaabbataatti televizyinii keessan kana tajaajila keessan irratti beeksifadhaa, bira dhaabbadhaa, qabeenyaa keessaniin bira dhaabbadhaa. Barsiisa akkasii kun kan kennamu yoo isin tajaajila kana deeggartanidha. Qabeenyaa keessaniin, humna keessaniin, horii keessaniin yoo isaan deeggartan barnootni kana caalu isiniif dhiyaata jechuudha. Kanaafuu waaqayyo isin eebbisu, warra deeggaraa jirtanis gooftaan isin eebbisu. Kutaa lammaffaatti hamma wal arginutti hojjettoota hundumaa waliin ta'uudhaan jaalalaaf kabajaan nagaatti isiniin jenna.